hifatee wareegee dhukkubsatee beeka dhukkuba madaa kan gubatee beeka lalloo ibiddaa kan dhukkubsatee beeka dhukkuba madaa kan gubatee beeka lalloo ibiddaa isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee dibdee qaamaarra qorichaan wal'aananii hiraar jireenya ammoo maaliin fayyisanii dibdee qaamaarra qorichaan wal'aananii hiraar jireenya ammoo maaliin fayyisanii. Isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee yokka wadaaja halkuu itti bullaa yokka kadhaa rabbii yokku itti kallaa waan nu si kadhabne akkamiin nu malaa afaani funyaan wallaalle tun hireemuu falaa isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee harka tokko taatanii yoo walii galtanii wallobummaa fi walqixxummaa akkasiin argatanii dammaqaa gurmaawaa gubbaa garjalatti ka'uun barbaachise akka nam tokkootti waan badee barbaadaa yeroon isaa ga'ee jira waraabessi guyyaan yuusufi ka'ee jira iyyaafadhaa walitti dirmadhaa waan badee barbaadaa yeroon isaa ga'ee jira waraabessi guyyaan yuusufi ka'ee jira. Isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee harka tokko taatanii yoo walii galtanii walabummaaf walqixxummaa akkasiin argatanii dammaqaa gurmaawaa gubbaa garjalatti ka'uun barbaachise akka nam tokkootti isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee. Welcome back. Bagana gaan deebitan, bagana gaan dhuftan.
Kun poodkaastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota poodkaastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan? Akkam bultan? Akkam jirtu? Jajjabaattu? Seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessattuu jaallan qabsoo hidhannoo awwalarraa aansan sanirraa jaalabbaa naajinaa waliin kurfii 4 isinii dhiyeessinee jidduutti sababaa teeknikaatiin cituusaa achi boodas yoo hireen walitti nu deebisee abbaa naajinaa barbaadeen karraa hafee odeeffadheen isiniin qooddadha ka jedhu waadaa isinii seenee gargar baane. Egaa sagantaa kurfiin kamaayyii maarchi guyyaa 8 kasinii tamsaasne san gubbaatti abbaa naajinaan seenaa dheertuu biyya deebi'anii jaallan biraa ofitti da'anii achirraa Yemenitti ol deebi'anii Yemen gubbaarraa madoo waan qabaataa turaniif biyya Masrii Ejipt dhaqanii tajaajila argataa hogguu turan dhaamsitti dhufee kottu ka jedhuun biyya Yemen eedanii deebi'anii achitti Sheekh Hussein Suraa fi jaallan kan biraallee wal ga'anii xalayaa warra Maccaatu Lamaa warra Oromoo biyyarraa erge ka jedhu sana arganne jedhanii xalayaa san dubbifamee fi marii gaggeessaa turan irratti dhaabne. Egaa hadha immoo sanarraa kaasnee seenaa dheertuu maaltu dalagamee itti aanee maal hojjetan garan bobba'anii kanaaf kana fakkaatan abbaa naajinaan nuun qooddatuuf as argamanii marti keessanuu bakka jirtanitti. Bifa ho'aa ta'een abbaa naajinaa nuuf simadha. Maanguddoo baga nagaan deebitan akkam jirtan isin? Nagaa rabbiitii baadillee baga nagaa nu eeyidee galata guddaa qabda. Dhugaa rabbiitti ifaajee guddoo godhaa jirta. Gaafa deengadda biyya jirrullee akkuma asiisirraa dhaga'e dhaamsa keessatti intarneetni likkii malee nu dhubeetiin jira hin beektaa. Har'a ammoo tunuyyuu xiqqoo biyya gamanaallee bakka wanni sun qabdu jirra. Rabbiin nu haa qajeelchuu. Dhugaa rabbiiti amma nu anillee akkuma tiyyette sanii Kaayroorraa waamamee dhufee Haji Hussein illee Suuriyaarraa dhufanii hajaata jira Elemoo Qilxuutti yookaan Hassan Ibraahimtu itti gaafatamaan kenna ka Adan Yaman keessatti jirutu waamicha san nu godheetin illee hospitaalarraa bahee Haji Hussein ammoo nuti laaftuu achillee taa'aa bakka inni hin ta'e jiru bakka 4-5 jira. Suuriyaa taa'aa, Iraaqin dhaqaa, Masriin dhaqaa, iddoo tana deddeemaa wayita gadi deebi'eetiin adanitti dhufaa. Nu warti kennaa achitti walitti dachaane suni barri suni 1973 Oktoobar gaafa lolaa Masrii fi Azraa'eel sanii achirraa adanitti walitti dhufne. Obboleessi kenna Hassan Ibraahim waraqaa san fuudhee Haji Husseinitti kennee waraqaa sanattuu biyya keessaa dhufe. Waraqaa tana nutti ergamtee kun waan isiniin gahee waraqaa tana laala ati waan isin jettu irratti haasofnu jedhanii. Waraqaa Haji Hussein fuudhee banee nama tokkotti nu keessaa kenne Idriis Kabiraa jedhanii isatti kennee isaan nuu qara'ii jedheen. Achirraa Idriisiin kun nuu qara'ee innillee rabbiin rahmata haa godhuu fi nama gara hidhaa deemee jira. Akkamitti ilaaltaa waraqaa qaraate tana akkamitti ilaalta maal sitti fakkaattii jedhee gaafate. Kama qara'eessan. Waraqaa tana jara kanaan isin wal beeytuu waraqaa nama waraqaa tabe kanaan wal beekumsa wal agaree qabdu walii barreessanii jirtu telefoona waliin dubbatanii jirtu konnaktiin keessan akkamii jedhee gaafate. Lakki an takka jara kana waliin agarree abboota isaaniitiin wal beeyna warra Maccaatu Lamaa eega jedhan abbootii wajjiin Maccaatu Lamaa ijaarre malee dargaggoonni kun yookaan warra achii gaafsanii iskoola keessa barmootarra jiru ani jara kana agarree ammoo abbootii isaanii beeka yoo taate illee warra Maccaatu Lamaa yoo taate warra ijaarmaa Maccaatu Lamaa keessa waliin turre san beekaa jedhe.
Hasan illee gaafate gurbaan. Hasan ati jara kanaan nama irraa dhageettee walquba qabdu waliin haasofitanii jedhee gaafate. Hasan illeen akkasumatti deebisee takka lakki ani hambatanaa waliin beeku. Namni waraqaa kana fide ammootunuyyuu Yuusuf Bakaree jedhanii ijoollee teenna warra Haramaayati. Barmootaaf gara Yuunivarsiitii Addis Ababaatti ol bahee zamana san zamana hiriirri Itoophiyaa keessatti halkanii guyyaa bakka maratti deemu sanii arge ijoollee argee ijoollee Oromooti irraa gammadee wal baratee isaanii wal arge. Isatu waraqaa kana fide. Waraqaa kana isa fidee adanii nutti dhufe Hasan Ibraahimii wal arganii. Hasan Ibraahim gaa waraqaa agarraan gammadee likkii malee gaa waan nu barbaannee dhabne har'a arganne jedhee walitti nu qabe achitti nu waamee walitti nu qabe. Ammoo waraqaa wayita qaraanee irraa baane Idriis Qaree irraa bahe ani waraqaan tuni waraqaa dhugaa natti hin fakkaanne jedhe Idriis. Akkamitti waraqaa dhugaa si'achuu dhabdee jennee gaafanne. Akkamitti namni waliin beekne kan waliin hin dubbatin kan telefoona nu waliin dubbatin kan waraqaa waliin hin barreessin kan zaahiraan duraanuu waliin argin koottaa guyyaa 27 Diisambarii guyyaa maqaa dhawanii sa'a maqaa dhawanii ittiin teessoo jabdu jira irratti argamaa jechuun kun akkamitti namni waliin beekne akkas waliin jedha. Nuun jedhe gurbaan waraqaa qabe kun. Waraqaan tu waraqaa dhugaa hin jedhu jedhee ittiin warqatti dide. Abbo waraqaa nama keenya irraa dhufte Oromoo irraa dhufte an amma marraa 3 moo marraa 4 biyyatti na ergani. Nama wal dubbisuu hin dandeenye baali dhaqee rakkadhee nama tokko ka gaafa duraa biyyarraa baane na waliin biyyaa bahe isa bichaa agarraan isaan abboo guyyaa iftaanii bakka akkanatti na eegmee waa waliin goonu jira jedheeni gurbaa waa takkanatti hin deebifne isa bichaa argadhee dhufee nama san bichaa argadhee zamana gaaf tokko baalirraa dhufe nama wal dubbisuu hin danda'u nama miseensa godhuu hin dandeenye likkii malee jabaatti jechuu kiyya. Akkamitti duuba maal goone jennee ilaalle waraqaan nama arganne namni nu waame hin dhaynaa nu kijiba jechuu hin dandeenyu jedhanii sootii irraa walitti mormaan heddummaannan sootii godhanii isa gurbaa san malee marti kennaan hin deemna jenneetiin murtii sootii gara deemsatti murre. Isaan abboo harkatti baastan. Harkatti baafne. Isa bicha tuyyuu lakki ani waan kanan dhugoomsinee jedhe. Ati dhugoomsuu baata ati ofisatti nu ofisattuu lafa tokko dhiisuu barbaadna. Nu marti kennaa hin deemna. Ati ofisatti nu haftaa jenneen itti kolfine addaan kaane. Nu achirraa kaane doonii nuun deemtu qopheessuu fi meeshaa deemannuun qopheessuutti seennee guyyaa 15 keessatti adan irraa baane. Ammoo nu quban qabnu dhugaa rabbiitti itti gaafatamaan kenna Hasan Ibraahimii ka adani. Gurbaa amma nu morme kana torbaan san keessatti Jarmanitti ergan. In dhageenye nu adan keessa jiru seenayyuu Jarmanitti ergamee eegasii dhagayanii. Alaakullee nu namni torbaattu deeme namni 5 dooniin haqa asabitti deemne Haji Hussein Suraatii fi Hasan Ibraahim Yusuf Bakaree Haji Hussein Suraatii wajjin Jabuutii Roophilamaa yaabbatiin Roophilaan bu'anii Jabuutii irraa muutuyyuu tireenan Finfinne seenanii nu eegas irraa guyyaa 17tti Addis Ababaa geenne. Gaafa nu Addis Ababaa geenne san Haji Hussein Suraatii fi Yusuf Bakaree waliin mana tokko hoteela tokko jedhani warri Finfinne jirullee gaa itti himanii
namatu isin barbaada biyya alaarraa dhufee jedheetumaan itti hime Yusuf akka nuti fakkaatutti namni akkam jennaan namni haganaa as jira namni ammoo tunuu yoo aga 5 karaa jiraniin as hin geenne akkana ammoo isin barbaadanii jedhee itti hime warri Finfinnee wal gaafatanii gaafuma jarri 5 illee dhufan isin nama 2 as jira gaafuma jarri 5 ala karaa jiran dhufan waliin haasoyinaa in eeggannaa jedhaniini gaafa nu dhufne san nama tokko maqaan isaa itti gaafatamaan isaanirraa nu waliin haasa'uu ture Addisuu Tolataa Hayyee. walitti nu qabee maaltu isin fide maali biyyitu mootummaanuu hin jirtu amaanni hin jiru maaliif biyya rakkoon jirtu mootummaa Haile Sillaasee keessaa Haile Sillaasee bichatu ala jira ministeeronni 63 hidhaa jira namni tokkollee qaba mootummaa gurguddaan dalagu tokkollee katamaa keessa hin jiru maaltu isaa akkanaatiif isin fidee jedhan maali isin tun waame way ufin dhufnee jedheen Haji Hussein Hayyee. akkamitti isin waamne maal jennee isin waamne nu ijaarmoo hiiti miti ijaarmoyin abboonni keenya ijaaran ijaarmaya Maccaa Tuulamaa kanamuu beeku sani ijaaramin sunillee gaa karattuu osoo takkallee hin godhin gaa mootummaan akkuma namuu dhageessanitti itti duultee qabdee abboota keenya maraa kaan hiitee kaan ajjeefte achitti dhaabate nu ammoo tunuu barmoota irra jirra barmoota dhiyoo sana irraa keessaa fixanneetiin amata tokko amata 2 amata 3 dura fixannee barmoota irraa jirra ammoo waa takkallee waan ijaarmayaatti seenuu fi waan ijaarmaya dalaguu waan qabsoo dalaguutti qophee hin qabnu akkam jennee isin waamnu ijaarmaya iyyuu miti ijaarmaya hin qabnu akkamiin isin waamna wayituma san utaalee hasanii dhugaa rabbeettii isin nu waamne nutuu mala kana godhe mala kana wanni goonefilleen dura ta'an kenna Haji Hussein Suraati dhiyoo tana amata tokko dura yookaan amata 2 dura ijaarmaya Ethiopian National Front ijaaranne maqaan santuu nun gammachiisini maqaa san osoo Oromoo National Front itti jijjiirra jennee Haji Hussein illee akka nu waliin nu keessa jiraatu barbaanne saniif mala saniin goone malee isinii miti nutu godhe waan sanii jedhee Rabbi rahmata haa godhuu fi Hasan Ibrahim irrifate dhugatti Addisuun irrifate akkamitti waan walitti mari'attanii qulqulleessaniitiin hin deemin akkamitti wal sobaa waliin deemtanii yookaan mala akkasii fokkataa kana akkam gootan akkas jettanii likkii miti jedhee aaree diqqoo urbaani namni sun nama qammallee jiru kunoo biyya Ameerikaa Mirilaanda keessa jira wanni akkasii gaarii miti jedhee nu waa takkaa hin dubbanneeyyuu humaa miti suni isaanillee wanni jedhanii jarjarumaa fi jaalaluma qabsoottuu san jechisiise malee waan biraati miti ammallee maqaa Itoophiyaa jechuudha maqaa Oromootiin deemuu nu wayya jechuu isaaniiti sanumaaf jedhan malee wanni hamtuun biraan jirtu jenneetumaan dubbii qabbaneessine amma hoo maal barbaadan jennaan maqaa san jijjiiruu barbaannaa jedhe Hasan maqaa kana dura ammaa baafattan jennaan maqaa kana rakkannee soomaleen maqaa nuu kennitillee nurraa fudhatte ammallee biyya seenuuf yoo Oromoo jenne diinni keenya Itoophiyaa keessatti gosti martinuu diina keenya taati karaan nu deemnu karaa Anfarillee yookaan karaa Soomaleetillee dhufnu karaa Soomaleellee akkasitti Oromoo tana namuu dura dhaabata tanaaf maqaa yeroo ka
jalatti dhokanneetiin haga humna godhannu deemmannu maqaa Itoophiyaatti nu baasaa jennee waan inni amma hasan jedhu beeka jennee maqaa Itoophiyaa fudhannee ammoo maqaan sun hin quumsine ammaatti osoo jijjiirree barbaannee jedha. Rakkoon gaafa isin sangoosifte ammallee rakkoon sun ima jirti. Rakkoon sun bakka ofii jirti. Akka yoo Oromoo jedhanii mootummaan Itoophiyaa mootummaan Haile Sillaasee jecha guyyaa tokkootiin uummata maraayyuu osoo duraanuu dura dhaabachuu baatanii guyyaa tokkoon uummata keenya dura dhaabachiisuu dandayanii uummanni Oromoo uummata Itoophiyaa guutuu keessa jiru. Lafti Itoophiyaa keessaa irra guddoon 175 ta'u Oromooti. Oromoo kaatee biyya ofiitti barbaanna yoo jette kotteen farda isaaniitu lafarraa isin dabarsiti dura dhaabadhaa jechuu guyyaa tokkootu qabsoo teessan teenna yoo ingoone nu taate dura dhaabachuu hin danda'anii dhugaadha. Maqaan kun maqaan ammootunuyyuu Itoophiyaan firoomti jedhu kun waa takka illee waan qabu irra guddaan saba Itoophiyaa keessullee namoo akka keenyatti rakkatee jirutu jira. Maqaan kun maqaa bareedaa maaliif tanumaan hin deemne tanumaan deemuu irra isinii wayyaa jedhe yaada nuu kenne hagasumatti gaa ammallee dafaatii biyya sanarraa hin bulinaa haga amma jirtanuyyuu rabbisin haa baasu. Nu ufuu tiisuu hin dandeenyu, isin tiisuu hin dandeenyu bakka dhuftanitti osoo deebitanii wayyaa nuun jedha. Nu deebi'uu hin dandeenyu meeshaa finnee dhufnee meeshaan keenya asabitti dheengadda buufnee biraa deemne achirraa gaalan fe'amaa achirraa ka'ee haga gaafa kunnoo baateetti gaalan feena malee makiinan deeminuu hin dandeenyu baateetti baatii takka duubatti baateetti fudhattanii meeshaa keessanii jedhanii achii biraa deemne. Nu osoo baatii takka qabna miseensota keenya warra walloolleen hin jedhanii warri Hararillee hin jedhanii Baalellee hin jedhanii warroota kana keessaa namoota matoota waraanaa finnee meeshaa kana itti kenninee akka deebinu barbaanna malee meeshaa kana karatti gannee biraa deemuun waan hin taane. Kanaafuu nu obsaa hagana hin godhannaa jennaanin itti bobba'a isin nama qabsoorra eega jiraattan mas'uuliyaa maraayyuu isintu mataa keessanirraa qaba. Itti bobba'uu dandeettanii nullee waan dandeenye isin gargaarra. Yoo isinitti dabalamneetiin guutuutti isinirraa qoodu fudhachuullee baanne Oromummaan bakka tana jirtee isin gargaarraa itti bobba'an nu jedhan. Achirraa guyyaa lammaffaa amma guyyaa sadaffaa Hasan Ibrahim nama lama fudhatee biyya Harar deeme. Anaa fi Muhammad Lungoo jedhanii namni sun ammallee nama as ba'een jiru. Jarmanii jira. Muhammad Lungoo jedhaniini. Anaa fi inni isaan Baale deemaa jedhanii Baale irraa namoota waraana keessa jiran kan wal beekuun fidii kootunaan jedhanii. Achitti addaan bakka lamatti kun Harar deeme kun Baale deeme. Hasan Ibrahimiin jedhe Hasan likkii malee dhugaa rabbiitti qabsoo Oromoo tanaaf dhukkubsata yoo waan qabsoo Oromoo dubbatuu hin booya. Silaa namni qabsoo godhu akka jabatti gara gaggalchee ilaaluutu isarra jira. Mirqaanni isaa jaalalti isaa inni Oromoo qabu guddoodha. Walitti dhaamanne kaa eegaa amma gurbaan nu biraa deeme nu hin deemne jennaan gaa wal geennee walitti dhaamanne waan amma inni jedhee fi waan amma jedhame san takkallee uummattuun fudhannee nuyi jaalalummattuu san jechiisise malee hammeenni biraatti miti. Hasan suuta deeme. Ammallee yoo Harar hin deemte yoo bakka beeytu Haramaayatii fi kan Dirqawaa dhayitu taate atuu hin qabamta. Mataa keellee eeggadhu
ammoo wanni asiin nama qabsoo keessa ture nama gaara ture wanni asiin jedhu harar keessa hararillee martuu osoo ta'e taatu qabsoof bakkeen maltu bakkeen toltu yoo machaaraatti miseensa godhatte yookaan achitti nama qaadhimattee achirraa asiin deebite milkii guddoo taati. Machaaran daangaa gaarati. Isii keessaa yoo ba'an kiiloomeetirii 10 illee yoo deeman danqaratti seenanii kun achiin labuu daaroti waabee duuban jira saaqatatti jira baadiyyaatu jira jechuun kaluu biyyaatti ammoo dirqawaa fi haramaayaa fa'aan walakkaa biyyaatti. Amanamuu hin dandeettu namni wal shakaa wal beekaa wal qaba. Dhugaa rabbiitti saniin amata 5 isa biraa biyyatti ergamuu ture isatu nu erguu ture biyyatti. Amata 5 hedduu karaa kana deemu ture 71 irraa ka'ee haga 70 amma guyyaa 4 kanatti amata 4 waliin turre guyyaa san bichaa yaada kiyya fudhate dhaqe machaarama san dhaqe nama daa'immeeffatee gaafa deebinuu annama shawwaliin dhufe Korneelismi abbaa washaa jedhanii nama mataa waraanati qassee Sheek Umar jedhanii Korneen inni illeen Ali Fireedi Umar Saaddoo jedhaniini nama afran kana wajjiin dhufe ani baalirraayi. Inni illee guyyama walitti qaban guyyaa 30tti tichaan bakka sanatti jennee guyyaa 30 sanitti nullee dhufne inni illeen hararraa deebi'e. Bakkeen an dhaqellee machaarama san jedhe achitti nama dammayfadhee kunoo namni kun warra machaaraati. Ahmad Taqii nu barsiisee kunoo Ahmad Taqii argadhee isa itti gaafatamaa achii godhe jedhee Ahmad Taqii wal barannee wal agarree waliin haasoyne gaafa guyyaa lama nu oolle gaafa sadeessoo namtichi qawwee fe'eetiin nu dhufe illee dhufee Addis Ababaa dhufeetiin telefoona godhee nutti dhufee nu bira jira. Meeshaan keessan asabii ani baatee gahee jira. Koottaa fudhadhaa jedhee nu bira ka'e. Achirraa guyyaa lammaffaa hayyuusin suraa deemee meeshaa san fuudhinaan jedheetiin achirra asabitti baatetti ni ergan. Wayita baatee an dhufu namtichi deeggarda addaan deemne maal gurbaan kaleessa bari Yusuf kalee meeshaa dhufee Yusuf fuudhinaan jedhe. Yusuf dhufee jedheen dhufee Yusuf kalee galgala fuudhee kalee galgala bahee meeshaan asirraa naan jedhe. Jennaan egaa sila jaarsi maraate isallee ergeenallee ergaa jedhee tumaan firraa biraa Finfinneetti ol deebi'e. Wayita Finfinneetti ol deebi'e Haji Huseenii wal agarree. Haji Huseenii waan akkana jedhanii meeshaan bahee jira meeshaan dhufee Addis Ababaa jira jedhee itti hime. Deemee Addisuu Tolotaa barbaade fidinaan jedhe. Addisuu Tolotaa gara maal ganda isaanii tokko gara ofiisni Itoophiyaa maali OLF itti ijaartu tokko. Ganda san keessa jiraachi dhaqee achirraa fide Haji Huseen waliin haasawanii meeshaan dhufee jira. Meeshaan kun akka dheengadda lafa kaa'anii sanitti deemuu hin jiraatu. Akkamii mallee kunoo ijoollee waan dheengaddaa itti isaan gammaatti akka waan hin dhiisiniiti. Meeshaan dhufee as jira akkam jennaan dhugaa ban namni isin keessa illee jarjaran akka jiru nu birallee jarjaraan jira. Yusuf illee nama itti nu keessa itti dhiyaatutu waliin haasoftu akka gaarii jira. Magarsaa barii jedhanii nama keenya tokko nama jarjara. Dhindillee akka ijoollee teessanii kana magarsaa bira yoo dhufanillee waa fidanillee achi bira fidanii isaaniin achitti dubbifnee magarsaa dubbifnee akka waliin jenne sanitti warri baalillee kun dhufee as jira agarree akka isin jettu san goona isin ammoo amma waa takka illee wanni asii gootan hin jirtanii dafaati biyyarraa bayaa jedhee jaarsa fuudhii deemi guyyaa lamallee asiin olin deemaa nutu waan kana itti gaafatan fudhatan jedhani
dhugamatti wanni jaarsaa halkanii guyyaa hoteeluma bakka takka bula. Ani achi fuudhee nama tokko kan warra Baalee keessa dhufan nama 5 keessaa nama tokkon fuudhee nama 4 taanee achirraa kaanee Walloo dhufnee warra Walloo bira warra Sheek Sayyid Battee jedhanii tiisheeticha tokko achi guyyaa 2 isaan bira bulanii miseensa keenya nama guddaa nama duraanuu Suuditti amata maraa wal arganiini achirraa dasee dhaynee daseerraa addaan wal qoonnee nama lamaan isin qophiila'anii baasa yaabbadhaa burdeema. Anaa fi Haji Hussein ammoo tunu iftaan deemna jennee baasa tokko yaabbannu jennee achirraa Muhammad Lugoo kanaa fi Umar Saaddoo jedhanii ijoollee lamaan san nu bira deemanii nullee guyyaa lammaffaa isaan duubaan Asabiin dhufne. Asabii waytan dhufnu ijoolleen akka kalee hoteela seentee saantimii karaatti irraa hatanii shaayillee isaaniin dhugnitti achi dhufne egaa hoteela irraa waa nyaatanii maan bor kaffala jedhanii ni waa nyaataniitiin nu eeganii hoteelallee nu dhufe irraa kaffale. Achirraa ka'ee ani jara keenya ka warra doonii irraa kireeffanneetiin duraan walitti dhaabannee gaafa dachaanii akka qopheen nu eegdan jennee biraa deemne warra hin argee dhufnee jirra kalaan nun deemaa jennaan egaa dooniin teenya xiqqoo tolchuu barbaachifti guyyaa 2 guyyaa 3 garaacha makaanika finnee waaraa tolchina hin deemnaa hoteela irraa koottatii mana keenya teettanii guyyaa 2 3 haga isin tolfamtutti jedhanii fuudhanii mana isaanii nu galchan. Gaafa nu galchan kana magaalaa baheetiin magaalaa keessa xiqqoo deddeemee nama tokko argee nama kenna ka argaan isaatu sitti himu akka nama amma miila kana Oromiyaa irraa dhufee ta'u si himu arge namtichi jimaa taa'ee gurguraa kootii uffatee gaabii uffateetiin koofiyyaa kaatee taa'eetiin jimaa gurguru. Haji salaam alaikum jedhee wa alaikum salaam akkam nagaa warra eessaati warra Harar yoom dhuftan arruma dhufee aga dhufee makiinarraa buunan gaduma taa'ee dhufee asiyyuun sochoonee naan jedhe namni dhugatti silaa halkan tokko achi bule huccuu san kootii san uffatee gadi hin ba'u bakkuma bule sanitti kaateetiin shamizumaan gadi ba'e malee likkii malee Asabiin suni inni nama keenya ta'uu isaati fi har'a dhufuu isaallee inni huccuun isaatu isa himteechuu kiyya. Maal biyyi nagayaa akkam jedheen. Biyyi nagayaa ammalee nageenyi hin jiru kaleessa xooriin baddeessa irraa gara machaaraa kana ol ori'an xooriin shiftaa ajaa'ibaattu achitti argame jedhanii ol ori'anii san malee nagoomaa naan jedhe. Rifadheetiniin sila ijoollee mateen wayitaati tun jedheetiniin dhaqee mataa keessatti naa galte guyyaa 8 waraanni keenya haga Addis Ababaa seene guyyaa 8 gaafni kun gaafa nama Addis Ababaa ture irraa fi haga irraatti guyyaa 8 iddoo seene jira. Jimaa kin jedhees jimaa irraa fudhadhee saantimii isaa kennee fi biraa deeme. Maaliif wanni sun teenna walitti hidhaan qabdu guyyaa 8tti ijoolleen meeshaan sun fuudhameetiin Harareen dhaqu. Harar dhaqee waraana lolaan jalqabuun waan hin malle argachuun makiinatuun jabaatti achumaayyuu fe'uunuun jabaatti nama akkam argatanii akkamiin deemanii mala jabaa barbaachifti. Yoo achi dhaqanuu qawween kilaashinkoof Afrikaayyuu seenuu sun qawwee duraati. Afrikaa seenuu Soomaleen hin qabdu, Itoophiyaan hin qabdu, abbaan biyyuma feetayyuu biyya Afrikaa keessatti gaafsan kilaashinkoof kasee guyyaa duraa keenya san. Ani suuraan biraa rabbiin itti shiftama biraata biyya keessa jirtu rabbiin lafaa kaasetiin waan dhawaniif waan balleessaniifuu waan kennamtitti fudhadhee ittiin himne Haji Hussein fa'aattuu waan akkana dhaga'ee ittiin himne maanaan gooneef ofirraa teennee torbaan tokko keessatti dooniin teennanuu tolfamte.
gara adan galle. Adanitti gallaan ittasan gaa biyyoota keenya warra biyyoota arabaa san maraayyuu miseensi keenya haa xixiqqaatullee ijoollee birmootarra jirtu suni achi jiranii warra kaayiroo irraa nama lama dhufee suuriyaa irraa lama iraaq irraa sadii kuweet irraa hanga namni 17-18 dhufee warri miseensota keenyati teessoo guddoo ijaarameen bilisummaa adda bilisummaa haga shaniittuu biyya adan san keessa jira sun mara walitti qabanii haasawa godhanii addaan galgala san addaan kaanee borumtaa ammoo tuyyuu waan riippoortii waan keessatti argame tokko tokkoon nurraa barachuuf kan warri keenya kan dhufe kuni haasawatti seenne guyyama ganama amma haasawa keenya jalqabne kana gara sa'a 4 yookaan 5 akka lakkoofsa Itoophiyaatti telefoonni safaraa Soomaleerraa bilbilame. Telefoona sanatu ol fuudhe waraqaa tokkotu Maqdashoo irraa isinii dhufe osoo yoo dhuftanii fudhattan gaariidha naan jedhe tokko warra teessumarra jirutti himeetiin akkana jedhanii andaqee waan waraqaa san fuudhee deebi'a isin itti fufaa jennaaniin no haadii fudhadhu haadii waliin deemaa naan jedhanii ana Muhammad Haadii Qaanqoo isan na waliin ka'e dhaydee safaraa bitol seenne istilaamaa marraa warqaan achi jirti nuu kennanii warqaan gaafsanii barqiyyaa jedhanii barqiyyaan achi Maqdashoo raawwate akka taphan ganama kana kataban achirraa achitti kataban warqaa keessa Telegiraama faata telegiraama ta'a telegiraama jedhaniin. yaa telegiraama barqiyyaa jettiin arrabni san fuudhee wayita gabbaane waraqaa makiinaa oofaa haadiitti kennee haadiin qara'e jedheen haadiin wayita qara'e waraqaan maal jetti waraanni keessan baatii takka dura namni 53 carcaritti dhumee jedha. Namni 53 carcaritti dhumanii jiranii ka itti gaafatamaan keessan ka adan oofisa adan jiru Hasan Ibrahim keessa jiru ka Korneel Mahdiin keessa jiru nama 53 dhumee bakka sanitti ka jedha waraqaan. Kunee ajusanitti kennee itti dhufne marti kennaa rifanne lolli kun ka gaafa'an asabitti dhagahee san guyyaa san walitti qajeelti guyyaan ajaa'iba. An dubbii tan asabitti dhagahee dhugaan goone namni akkas naan jedhee dhugaatti hin fudhannee dubbiin sanii achitti garre. Akka zamana kanaatti ka oduun namni telefoona waliin godhu waa walii dabarsu hin jiru. Waa takka illee osoo hin beekin amma gaa baatiin takka geette jechuu kiyya. Ta duraata amma nu arganne oduu sanumaayyuu lollummaa sunu ta namtichi jimaa gurguru jedhe san malee ta mootummaa Soomalee jette sanatuyyuu lammaffaa oduu irraa argachuun keenya jechuu kiyya. Guyyama kana duhurii wayita geenne Yusuf illee dhufee Yusuf Bakaree dhufee nu jedhanii nu hima ijoolleen nu himte man Hasan jiraan nu jedhan har'a dhufe ganama kana dhufe. Maarree Yusuf akka gaarii dubbii quba qabaa. Dhumanii kan mootummaa Soomalee dhageenne malee nu nama keenyarraa hin dhageenne egaa Yusuf dhufe Yusuf dhibbatti beeka. Jennee nama 5 ka Abubakarii nama dheengadda horii ta'ee rabbiin jannataan isaa qaneessu keessa jiru. Itti gaafatamaan keenya ka Suuriyaa Ismaa'il Ali ka keessa jiru. Haga nama 5tu wal guuratee bira dhaqan gurbaa. Manni walumatti nu manni addaan fagoo miti. Manuma 2-3 jidduu keenya jira. Bira dhaqanii salaama gaafatanii baga nagaa rabbi si fidee maal naguuma
nagaa akka gaarii jirra. Hasan maal keessa jira? Hasan lola keessa jira. Nagaa qaba. Abboo umrii du'e jechaa dhageenye akkamii jedhanii gaafatan. Lakkii Hasan kun wanni torbaan illee hin geenye nagaa addaan deemne nama torbaan tokko dura guyyaa torbaa addaan deemne Jabuutii guyyaa lama sadii oolee dhufee nagaa qabaa jedhe. Filola jalqabdanii jalqaban lola jalqabanii lola keessa jiranii jedhe. Abboo du'e jedhanii waraqaan nuu dhufee taaziyaa goonaa intala taaziyaa haateen nuu jenneen illee lakkee nagaa qaba gurbaan wanni taaziyaa ta'aniif hin jirtu jedhe. Agasitti jarri nutti as darbanii gurbaan waakkatee wanni kan inni biraa dhufee intalaan amma Hasan amrii ta'e taaziyaa goonee sun hin taatu jennee achitti dubbii gabaabsinee achitti dhaabnee biraa cal'ifne. Yeroo kana gaa inni maqaayyuu baafatanii maqaa harkaa qaban maqaa wahiitu jiraayyuu. Osoo hin deemin duraayyuu waraqaa keessaa qaban kan maqaa Oromoo People maalii kan jedhu tokko jira maqaa tokko qabanii torban lama keessatti nama 4-5 dhufee isatu Oromooti dhaqee baasee maqaalee baafatanii illee achitti beeyne jechuu barbaadeeti. Eegana baatii hagam duubatti nama 6 dhufee 6 kana keessa warroota OLF'n keessatti Galaasaa Dilboo kan keessa jiru nama 6 dhufee Galaasan irra ijoollee yookaan san basammadharraa gurbaan tokkotu weessira kan irra isaanirra guddaa tokkotu jira. Baatii takka osoo nu dubbisin achuma isa bira taa'anii baatii takka duubatti nu bira dhufanii nu dubbisan. Nu waliin haasa'uu barbaadan. Wal dhaba keenya akka gaafa finfinneessan nutti dubbatan. Gufuu argamteetan isin araarsinaa. Nu waan takka dalagaa jirraa waan adda addaa wanni dalagnu hin jirtu. Akkamitti ilaaltan jedhanii jarri deddeebi'ee guyyaa maraa nutti dhufanii nu bira oolanii nu waliin nyaatanii dhuganii eegasii mana ofiitti dacha'anii alaa kulli haasawaa bareedatti hedduu teenya deemuu ture. Gaafa kaanii jara kana manni keenya karaa gubbaa jira. Ammas kootirra anaa taa'u makiinaan poolisni nama 6 ijoollee teenya 6 kana fuutee nu bira baatee tarte. An ala maskootirraa wanni ala taa'aa hin argaa. Haajii inni tiyyan. Laalu makiinaan qaatu baatee tarte. Ijoollee teenya ijoollee poolisa deemanii jedhee dhambatee natti hime. Maal takka nu godhuu hin dandeenyu itti gaafatamaan nama isattu seensisee isattu biyya baasuu danda'a malee nu waa takka illee irraa waan goonuu dandeenyu hin jirtu jenneeni. Alaa kulleen yoo nu dhageenyu ijoolleen suni hidhanii biyya Soomaliyaatti darbanii warra dhufe illee wal dhaban jechuu barbaade walii galatti. Eegas egaa jijjiiramni mootummaa Itoophiyaatti hun dhufe dargiin biyya qabatte qabsoon teennalleen hin jabaatte namoonni keenya akka amma asii nurraa deebi'u kun illee Magdashoo deemanii warra mootummaa uyyuu biyya keessa jirulleen warra ifaan bira dhaqee jira. Achirraa gaa qabsoon teenna Oromoo illeen adda bilisummaa Oromootiin foomtillee achirraa jalqabamte warri gaafa duraa nutti ceembe sunilleen diqqoo mootummaa dargii waliin haasa'ee waliin dalagee maal maqaan ijaarama isaan ijaaratan san tokko maalii ijaaranii ijaarmoota hedduu ijaaranii sunillee gaa amata lamallee hin deemne jaarraa abbaa gadaa ka amata 5 hidhamee 69 hidhamee 75tti
hidhaa sanirraa bahe isatu biyya ol seenee 75tti bahee 76tti biyya ol seene isatu ijaarmaya walitti ijoollee Harar qabee ijaaree maqaallee adda bilisummaa Oromoo jedhee itti baase isa ka duraati. Alaa kulli haal warri keenya ka Finfinnee jiru warri illeen isumatti dhaqanii isaan waliin haasawanii walitti dabalatanii isatu dura jalqabee baatii 5 taatu 6 taatu isatu maqaa dura baasee eegas isaan dhufanii itti dabalamanii akka dargiin hin baafne agarraan itti dabalamanii isaatti illee amata illee osoo hin gahin ammallee isa harkaa fudhatanii isaaniitu taate jaarraan adda bilisummaa Islaamaa ofiin jedhe isaan ammoo duru adda bilisummaa Oromoo ta'inni jaarraan godhe santu harka warra isaanitti dabalamee sanii isaatu dhiisee fi biraa deemee jechuu hin dandeenyallee gara biraatiin namni waan sila godhe san nu jaarraa abbaa gadaa gaafa inni waan sana ijaaree haga wal fixanii biyya keessaa wal baasanii Jabuutii dhufanii Jabuutirraan guyyaa biyyi isaan itti gabbahan ta duraa Suudii Arabiyaa dhufanii Suudii Arabiyaa irraa Kuweetiin dhufee Kuweetitti wal agarree walitti dhufne namoonni keenya warri akka gaariitti isaan wal beeku achi jirra. Boodarraa maaltu argame? Maali Oromoo lamaan gidduutti deemu? Diinni osoo jiru maali wanni akkanatti hammaatee diina dhiifnetiin ofii wal fixuu kun eessarraa dhufe? Jenneetiin hin gaafanne. Ati ammoo turuuyyuu nama ati gaafa nutti dhufte wala biyya baaleetti nutti dhufte maqaan kan kee Abdulkarim Ibrahim Hamidi jaarraa abbaa gadaa inni baafatteef kan ummata Oromoo maraaf abbaa taya Islaamaa ka kiristaanaa ka waaqeffataa jechuu keeti maqaan ati baafatte sun maqaa akkas fakkaatu yookaan san ibsu har'a ammoo tuyyuu Oromoo bakka sadii jirtu san lama dhiiftee takka qabachuun kan kee maalirraayi? In taane dubbiin ati gootetu jenne nu nama 5 halkan wallaahi halkan 3 moo halkan 4 itti aanaa Hajiseen Suraatu jira Muhammad Abdul Fattah jedhaniini nama jabaa siyaasaa beekuu inni illee ammoo jaamiyaa siyaasaa irraa baheeyyuu nam 5 taane halkan 4 moo 5 hoteelatti bira turre dadhabe. Hasan maqaan isaa namni inni waliin gaafsan dhufe Muhammad Umar jedhaniini inni dhugaateessan nuun jechuu ture. Ammoo jaarran abadan dhugaateessanii san bira hin jiru waan an godhitu waan dhugaatii waan haqaatii jedheetiin isin irratti dida. Abbaa duulatii nama kana waan ofii godhe amma akka namni kun jedhutti dhugaateessan jechuu yoo jedhe ofiyyuuf kuffise maal goona jenneetiin yaannu telefoonni tokko hoteelumatti nutti bu'ee san bu'ee fi jaarraa barbaadanii namni barbaadu BBC London. Nu BBC London irraayi OLF'n wal agarree dubbifnee jirra. Interview godhuu barbaanna. Isinilleen adda bilisummaa Islaama Oromoo jettanii isin lachuu dubbisuu barbaannaa. Nu hamtaa jedhanii nu bira tettee nagaa telefoona waliin dubbatanii nu hamtaa jedhaniin isin interview isin godhu. Inni hamaa jedhe yoon borganama sa'a 3 borganamaatti walitti haadhuuf nuti leencolleen nu hamee jira. Ati illee nu hamtee jirti. Isin lachuu borganaman dubbifnaa nu eegaa jedheen qophaa'e. Gaariidhaa jedheen jaarrani waytiin telefoona lafa kaa'e. Nu amma waan kaleedhaan gadda siin dubbannu maraa achi ofirraa lafa kenna.
jaarra wanni amma isin bor godhuuf deemtan tun waan guddoo waan nu ol qabaate yoo karaa dhugaa dubbattan waan nu immoo nu balleessate yoo karaa mootu akka amma nuun dubbatanii kana yoo dubbattan taate waan nu balleessate isaan illeen wanni OLF jirtu ati yoo kajettu taate jaarmayn OLF jedhamu hin jiru yoo kajettu taate badiiteen inni illeen jaarra fi jaarmayn jaarraa wanni kadheen sun waan hin jirre yoo inni jedhatillee waan Itoophiyaan isin lachuu wal arrabsuu fi wal morkachuutti jirtanii wanni kaleen gadda si gaafa nu samarra dhiifne yoo bir interview gootan ati jaarmayni OLF addaan baane malee hin jirtuu sanirraa qabaati inni illee yoo isin addaan baane jedhe addaan bahuu san hin waakkatu akkasitti Oromoo dandama lammanuu hin jirtu waliin jettan hin jirtuu taate dhugaa rabbiitti gaafa san borumta interview jalachuu godhanii namni aalamni Oromoo marti dhagahee jira beekamuun jaarmaa keenya ka OLF fi ka AF lollen international TV alamarratti dubbachuun ka duraa guyyaa sanii waliin arrabsine gaafsanii isa addaan baane jechuudhatti dhumte dubbiini eegas egaa wanni biraa ta'a hagaan qabsoo keessa jiru naqunne tanneeni tadagadhitu tayaayyu haa taatu wanni biraallee jechuu barbaadu hedduutu jira waan haga yaadadhurra wanni an jechuu barbaadu dura dursoo dhugaa rabbiitti dubbiin deengaddaa isin naa himtan ta'a du'a obboleessa keenyaa Abubakar rabbi jannataan isaa qananiisu isa bichaa miti qabsaa'onni keenya warri qabsoo keessa waliin turre nama hedduutu gara akhiraa biraa deeme Muhammad Abdul Fattah itti aanan Haji Hussein Suraallee dhumatara deeme abdii godhee jedhanii nama gaafa raadiyoonii Maqdashoo banan haasawa godhe nama duraati inni illee dhiyootana gara akhiraa deeme warra kana mana rabbii warra jannataa haa godhu nu amma haftee qabsaa'ota saniiti jechuun hin danda'ama dhugaa rabbiitti sillee wanni jechuun ni barbaadu namoota keenya kana warra akka Haadii Qaanquu warra akka ilma Haaji Adam Saaddoo Mahmud Haaji Adam Saaddoo Abdusalaam Ali warroota kana osoo waan keessa baane fi akkaataa waan taane kana maraayyuu osoo uummatana mara gaafatte uummata akka walitti dhiyaachuun keenya yaalli keenya hin oolu kana mara keessaa eegasii ammoo firii waan qabu keessaa walitti qabachuun hin dandeetta wannan si dhaamullee tana tanarraa fudhadhu siin jedha wanni biraa ta'an si yaadachiisuu barbaadu qabsoo teenna keessatti wayita duula deemanii fi wayita duula galanillee namni waa jedha nama tokko ture bulchaa Baaleeti Baqqalaa Aragguu jedhanii namtichi kun lola gara Baaleetii fi gara Dallootti dhiyaate dhobba lola kanatu likkii malee isa dhukkubsee aaree hirriiba dhabee waan militariin jeneraalota meeqatamtu jira lola sanuyyuu ooftetiin jettu ka akka jeneraal nu Jaagmaa Keelootu jira
hedduu jeneraaloonni maan Itoophiyaa toota bakka isaan jirtu inni bulchaa waan biyya sanii ta'eef jecha guyyaa mara waan as deemu uma waa balleessaa dhagayaa oola. Ani ufii dhaqeetiin hin duula jedheetiin Maleeshiyaa qabateetiin gara dalloo qajeele. Dalloo tana haranna jedhaniitiin danqaraan namni karaarraa boo bahe mitirii lamallee danqara san keessa deemuu hin dandeenyetu jira. Karaa wal qabee danqaraan kun wal qabeetiin wal hidheetiin jira. Karaa kana deemanii lola deema hidheetiin lallabee egaa waraana fudhatee Maleeshiyaa isaa fudhateetiin achi qajeelee guyyaa lama guyyaa sadi guyyaa afur jala fiiganiitiin wal ari'anii gaafa torbaan hin gahin Baqqalaa Aragguu kana xiyyiitiin fuudhaniitiin dhabanii lafa buusan. Namichi isa dhahe kun dhaqee irra dhaabate gongorfuunee kuunnoo jedhe. Waan fuuneef goonee kuunnoo wanni fuuneef illee tana ati waan gaafachuu deemta warra biraa gaafadhu kuunnoo qabri keessatti jedheen. Biraa deeme waraanni isaa laafan fiigee dacha'eetiin goobbatti galee obboleettii qabaa jajjaba intaloon akka isaatti jabduutiitu illee dhaadattee teessoon taasiyaa isaa taa'u hin jirtu haga dhiiga obboleettii deebisutti jettee Maleeshiyaa fi baalabaatota haga dandeettu walitti qabdee itti qajeelti bakka wanni sanitti. Harannatti dhaadannoo kaayatan dhaadannoo jira. Dhaadannoon isaanii maal jedhaa? Harannaa baddaa daggalaa kubni Oromoo kubni gaallaa hin deebisu dhiiga baqqalaa achirraa ka'anii deemu. Harannaa baddaa daggalaa kubni gaallaa hin deebisu dhiiga baqqalaa jecha adeeman. Deemanii kaa bakka dhugaa harannaa sobita seenan waraana walitti seenanii haga torbaan tokko lee osoo hin gahin osoo lolan gaaf tokko laga jidduu jira. Laga san gubbaa bule warri intalaa waliin deemu. Namni tokko Sheekh Hasan tafsiiraa jedhanii likkii malee xiyyiitii bakka dha'u sani xiyyiitiin isaa lafan buutu laga gama dhaabate as tokko se gamanatti isaanii hiikkatee taa'ee tokko dhufee bishaan waraabe lagarra. Bab godheetiin xiyyiitiin dho'ee itti lallabe amaara jedheen. Namichi xiyyiitii xiyyaraa hin hobbaanii arge bishaanirraa hobba'ee jedheen. Bishaantu fudhatee tane moo dhaqqabattanii reefa fudhattanii jechuu isaati. Ammallee ture itti weeddisee weedduu isaanii san. Harannaa baddaa daggalaa dhiiga itti dabalaa dhiiga baqqalaa jedheen. Baqqalaa fudhanne kabiraalee itti dabalaa jechuu isaati. Xiqqo turee ammallee tokko isaa ibidda gubbaa dhaabbatu wasiisa godhatanii ibiddarra dhaabataa itti ilaaleetu ibiddarratti dhahe. Babbo ittiin namtichi lafa dhahe itti lallabee ammallee maal jedhan amaara. Xiyyiitii tiyarraa akka hin hobbayin anuu arge ibiddarraa hobba'ee jedheeni borumtaa ganama jarri lachirraa dacha'anii waa takka osoo hin godhin irraa galanii sun waan gara
baaletti jedhamu. Dhibbaatamtu jedhamaa nama tana keessa hubati qootana dhaga'e malee gara keenya ka baalellee ka baalee raalleen uma akkasiitu jedhama warra matoota waraanaa kanaa. Zamana sanii nu sirban beeynu sirbin jiru manzuumaa jiru beeteen zamana san manzuumatu jira. Sallallahu wasallam ala man nawwara bilaad al-madiinaa wal yaman jedhanii namni marti jedha. Ka islaamallee ka kiristaanallee akka sirbaa amma jedhan kanatti san jechachaa lamni takaraa deemu. Amaaratu jedha amma gaafa lolafaa deeman sanfaa jedhanii shibticha Muhammad ubbe utaala akka kuruphee dadhaban sallallahu wasallam ala man nawwaraan bilaad al-madiinaa wal yaman isinirraa fuudhanii shibticha Muhammad ubbe utaala akka kuruphee dadhaban jedhan. Tokkoon ismi abbaa washaatee shibticha ismi abbaa washaa fokkataa fuula qamashaa dadhaban jedhan. Gurraacha Muhammad ubbe Huseen Bunee gurraacha gaara galuu nu dararte rabbi si haa dararuu jedhan. Waa hedduutu jedhama. Waan silaa dhugaa rabbii walitti qabanii warra beekoo osoo gaafatanii waan ajaa'ibaatu keessa jira. Kanaafuu yoo rabbiin taate walitti dachaanaa. Hayyemee odoo gargar hin deemine Tole. waan garii amma jaarraanis haga tokko qawwee hin beeku gaa meeshaa fudhatee galee qabame isinilleen meeshaa akkamiifaa galfataa turtan eessaa argattan maallaqa faa eenyutu isinii kennaa bara sana jechuu kiyya eessa meeshaa akkam kilaashii nu himtan kilaashii hagam faa argattan 50 moo 100 moo hagam heddummaata. Kilaashin Haajuseen Suraattu biyya Arabaatii dursoo biyya Arabaattu gaafnu adan Maqdishoo jirru osoo meeshaan keenya biyyatti hin galin haga amata 3 mootummaa Somaaliitii wal mormuu turre. Mootummaan Somaalee qawwee nuu kennuu hin barbaaddu. Maqaa Oromollee nu hin baafatu akka nu baafannu hin barbaaddu. Maqaa Oromoo baafanna jennee nu dhokkite. Oromoo jechaan Itoophiyaa jechaadha. Itoophiyaa yoo jechaan mootummaa amata 100ti. Mootummaa akka Itoophiyaatiif nu isaan dura dhaabachuu hin dandeenyu. Nuufi isin wal fakkaanna kunoo isin qabsaa'ota amata 5ti. Nu mootummaa amata 6ti. Mootummaa amata 100 duratti dhaabanneetiniin ka humna hin qabne isinii waa godhuu dhiisuu mataa kennaa hin balleessinaa. Maqaa biraa laafaa isaa baafadhaa dhiya soobalee jedha ofiin jettan. Adda bilisummaa dhiya soobalee ofiin jedhaan nuun jedhan. Maal jechuun dhiya soobalee jechuun? Waan fedhe haa taatu maqaa guddaa hin ta'in jechuu isaaniitti. Yookaan soomalee garbii jedha. Ogaadin hin jirti Itoophiyaa keessa. Maqaa Ogaadin jala maqaa baafadhaati. Isin ammoo eegasii gaafa jabaattanii humna Oromootti sanitti galtanii jedhaniitiin dura dhaabatan. Alaa kullin tokkotu keessaa ministeerri haajaa alaa tokkotu Haajuseen Suraatiin jedhe ani bakka meeshaa isin argattanillee meeshaa akka isin argattan isin mootummaa ta'inirraa isin argattan goosisaa ijaarama ijaaradhaati alaabaa tolfadhaa taabbeellaa maxxanfadhaa telefoona galfadhaati biyyoo boksii banadhaati natti deebi'aa waan kana godhaa akka waraan isin argattan hin godha hin goone tana. Itti deebinee kun owoone ofiisallee kana banne maal nu goota mee akkamitti mootummaa irraa nu gootan mootummaan teenya waan akka hin qabduu jedhe mootummoota biyya alaatti isin ergina
mootummoonni biyya Arabni amma ambaasaadarri isaanii nama 12 yookaan mootummaa 12 as keessaa qaba. Waraqaa rakkoo teessan akka gaariitti ibsaati waraqaa kennaafi isaan nagaafatan waraqaan sun isaan bira gahe maalan bittuni nama kana waan kana nu jedhani maalan bittun jedhi nagaafatani anatu ibsa kennaafi waan hin jedheen san isaan ammoo abbaan biyya fiitti ergani mootummoonni yoo deebisan hin deebisan yoo kan deebisnee taate akka itti beekan ammoo jarri asirraa ergu garantii hin erganii waraqaa san godhaa jedheen in godhe Haji Huseeni waraqaan sun hin kenname baatii 3 keessatti waraqaan biyya 4 irraa nu deebi'e. Biyya 4 irraa waraqaan nu dhufe baatii 3 keessatti. Suuriyaan koottaa jettee, Iraaq koottaa jettee, Kuweet koottaa jettee Yaman biyya 4 nu waamte. Achirraa gaa Haji Huseen suraa nu gaafsan bolotikatti illee rikkii malee gaa warri gurguddaanuu wanni miti nu garba deemaniif gamdii sanuu hin beeknu. Haji Huseen wayitaa waraqaa sana argaatti fiigee dhaqeetiin namtichaan aboo wanni tiyatti dhugaa ta'uuf taa'eeti koottaa jedhanii biyya 4 irraa waamicha arganne baasaboortemaa fi tikeetan umuraa jedheeni shartii deemsaa beektuu jedhe. Maali shartiin deemsaa jennaani yoo Oromoon nama 5 taate Ugaadin keessa illee nama 5tu deema nama 10 taatanii deemtanii maal dura maqama fudhadhaan nu jettan malee gaa nama fudhadhaan nu jenne an deebi'eetiin gaa komitee qabnaa namoota waliin dalagnu jira itti maradhee deebi'ee biraa deebi'ee warra kenna ka jajjabatu jira ka Magdashoo jiru ka zamana Xaliyaan irraa biyya san jiru jira warra aadaa biyya sanii beeku. Namni akka lamaa nutti dabalame miseensa kenna tahe ofiisa kanallee isaan tunuu ijaare yookaan kireesse Muhammad Umar jedhanii tokko Abdullahi Lungoo jedhanii ka lammaffaa jarri kun nu waliin jiran. Aboo waan akkana nu jette mootummaan Somaaleetii maal taanaa jedhaniitiin gaafanne. Aboo eeguma biyya alaatti si waaman wannummaan ati ambaasaa namticha ministeera hajaa alaatti deebituuf hin jirtu tikeeta nu mura. Baasboortii nu baasa. Wannummaan namticha deebituuf hin jirre ni jira achirraa ka'eetiin Haji Huseen suraa. Adda ofii akka umraatti fudhateetiin Suudii Arabiyaa seene umraa godhee as deebinaan ammallee Masri dhaqee adda ofii deemee ani ergamaa ijaarmee tokko jechuu hin danda'u. Masri dhaqee ijoollee nama 2 fudhatee ijoollee barnoota godhattee fudhatteetiin fixxe fudhatee achirraa Iraaqiin deemee Iraaq akka gaariitti qeebalanii hoteela buusanii waraqaa isaanii qara'anii isaan duratti illee lammaffaa qara'anii wanni isin jettan waraanni keenya 10,000tu biyya Soomalee keessatti ala bula jettanii agarree jirra. 10,000 san kun kilaashinkoof 10,000 isinii kennine daftanii isaan bira geessaa jedhanii guyyaa san nuu kennanii nu akka hixaan keenya gaarii hin tahin kilaashinkoofi kun isan eessa isinii finna eessa isinii feena jennaan nu amma adanitti warra Yamanillee nu waamee jira adantu biyya teenyatti dhiyaata yoo Yaman dhaynee Yaman nu fudhataniitiin nu teessisan Yamanitti nu ergitan jedhaniini Yaman nu teessiftee achitti nu ergan. Qawwee 10,000 san keessa qawween biyya seente 50 jaarran abbaa gadaa keessaa baheenii wayita zayla'aa seene qaban san 50 isan ittiin deemen sanii 50 tanuu adanirraa feenee elemoo qilxuu wajjin Finfinne geessine sunillee ta deemtetiin akka taate fuu haga loltillee guyyaama tokko guyyaa namatti wanni marti nuu qabbanooyte
namni nuu kenne warra Iraaqee makaazina lama guutuu biraa deemne nu adanitti qawweessan. Hidhanii nu baasanii gaaf nu darban nu ari'anii makaazina lamaa keessaa qawwee 100 keessaa bichaa keessaa baafne 10,000 san keessa. Hayyee barakaa argadha. Amma ka biraa kasin gaafadhu. Egaa bubbulee warri OLF illee hajaarraan gargar baanu wal ijaaran bakka hedduutti illee guddatan. Deebisanii isinii wal qunnamtanii Hajuseen Sheehuseen haa ta'uu isinillee jaallan bira akkam taatan namni dura ta'an isaanii Leecoo Lataati. Lataa gaafa dhufee qabba irraa namni abaarsan darbatu Hajuseen Sur'aati. Hajuseen Sur'aa nama Oromoo gatee Oromoo jibbee Amaara uf godhee Amaaraa baafate jedhetiin dura taa'uu ture wanni godhaa ture. Ammas meeqatam akkas jedhee eegasii deebi'eetiin gaafa kitaaba barreessee irraa baheetiin Oromoo waa argachuun Itoophiyaa keessa baatee taruun waa argatti jedhe. Sanirraa deebi'ee eegasii oolee Hajuseen Sur'aa eeganni amrii ta'e galatoonfachuu ture, dhaaduu ture. Karaan inni qabate sun karaa dhugaatii, karaa nullee waa taruu qabu, biyyallee guddisuu danda'u jedheetiin eegasii dubbachuu ture. Namni yeroo maraa akka tokkotti dafee waan argu haga ammaatti wanni Itoophiyaa keessatti deemutti yeroo karaa baamma Hajuseen Sur'aa kaa'isantu Itoophiyaan tokko taatee deemutti jechuu barbaade walii galatti. Hayyee. Egaa kana caalaa isinin tursu ijoolleen biyya alaa jirtu xixiqqoon kun daftee namaan sarmitu. Egaa kunoo ganna dheeraa Rabbi isin jiraachisee ammallee umriin keessanillee haa dheeratu. Biyyallee dhayxanii ilaaltanii ganna dheeraa kana keessatti egaa jiruu uummata kanaa bakka isin kaleessa waggaa 60-70 dura turtee fi ka amma jirtullee argitanii maal dhaammattan dhaloota haaraa dhufu kanaaf maal kan isin dhaamta maal kan isin gorsita maalirraa akka isaan of eeggatan kan isin itti gorsa kennitanii maal immoo hajabeeffatanii irraa eegdan kanan hiree isinii kenna abbaan Haajinaa. Bareeda gaarii dhugatti tunillee waan bareeda waan jechuun barbaachisaa qabu waan ragaa qabaarraa waa isinii hima. Lama tokkotu ture biyyateen Sayyid Roobaa Garbii jedhani. Sayyid Roobaan kuni warra Rabbiin agaree waan fuulduraas deema agarsiisurraa nama tokko. Wanni namni sun jedhe dhugaa Rabbiitti amma lakkaawanii fixanii waan akkanaatu ta'e jedhe san maraata taate ta'eeginni deemi taate meeqaatamtu jira. Nama santu gaafa nu akka itti waraanni keenya 10,000 baalirraa gara Soomalee gad deemu jedhe. Sun maali lakki hin taane jechuu isaati. Hin taane homaanuun deebitanii hin deebina Soomalee jedhe. Akka waraana hagana ga'utu waraana biyya keessa 50,000-60,000 qabna biyya keessa ka jiru. Ka deeme kun amma dhaqeetiin yoo deebi'e akka biraa akkanaa meeqatam hin deema. Jaarsi kun akkamitti mana jaarsi inta torra'ee hobata akkallee maanaa waan inni hin dhageeffatinaa jedhanii bira deemanii. Borum ta'a. Gaangee yaabbate. Gaangee gara silaa fuulduraa dhiisee fuula isaa gara duubatti garagalchee yaabbate. Warri waliin deemu rifatee Sayyida keenya maal taata? Sayyida maal taata? Akkamitti yaabbattan gaangee jedhaaniin gaangeen lafa naan garagalchin lafa naan marsitee akka nama biyya Soomalee deemtetti lafti marteenitti lafa naan marsitee jedhan. Turee jedhee ammallee egasii gaafa sanirraa turee akkasitti yaabbatee gaangeen lafa naan marsitee akka nama lafa biteetti jedhan. Warri lafa bite illee lafa maruu ni jira jechuu isaati. Irraa fudhatamti manni fooqni ijaaramteen fudhatamti
himuu isaati. Maal achirraa ka'ee Arsii yeroo malee azaantee Harar yeroo malee salaatte jedhe. Inni galee Arsii yeroo malee azaantee Harar yeroo malee salaattee jedhe. Maal jechuudha namni yeroo irra turu malee beekuu hin danda'u. Arsiillee yeroo malee jarjartee qabsoo goote Hararillee itti dabalamtee uummata akka lechuu homaan finne jechuu isaati. Ammoo qabsoon tun hin deebiti. Azaanni kun hin deebi'a. Salaanni kun illee hin deebi'a. Namni azaana san dhagahee salaata san dhagaheetiniin irraa hafe nama kiyyaa mitii jedhe. Sun yoo xiinxallee allaalu waaqollee waa itti dabale diina hiddaan buqqifnaa. Yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhe. Isii wal qabattee maal taate qeerroo fi qarree biyya keessan dhoote. Qawwee dhiisita. Uleellee harkaa hin qabnetu diina keenya ka amata 30 nu miidhe san nu dhuunfate san cabsitee harka Oromootti deebiftee biyya teenyatti maal jedhan garbuu bara tokko facaasanii bara kaan bayaa bayita lafatti hafee gaboo jennaan nu likkii malee tolee bayaa iyyuu garbuun suni garbuu kaanirra qeerroon gaboo qabsoo Oromooti. Warra osoo ulee takkallee harkaa hin qabne shatteellee harkaa hin qabne harka qullaa dhaabatanii diina Afrikaa keessatti mootummaa lammaffaa yookaan sadaffaa ta'ee argame. Mootummaa meeshaa haga funyaanitti isa gahu fe'atee deemu uffatee deemu. Ijoolleen waa takkallee harkaa hin qabne sun wanni isheen harkaa qabdu tabi'aatti isiin gargaarsifate dhugaadha. Dhugaa bichatu isaan bira jira malee waan biraa takkallee hin qaban santu hiriira halkanii guyyaa bahanii alaa fi keessan akka nama bakka takka jiruutti dalaganii diina sanillee rabbiin harka nurraa qabee osoo ka'ee guyyaa tokkotti cal'isiisuu dhaamsuu danda'a waan sanii dhaamsuu dhabuu isaan sun cal'isuun isaa sun obsuun isaa sun isa balleessitee isa kuffiftee warra hin jirre warra isaanii gabra tahee isaan bichaa kadda humna isaanii ta'e sun mootummaa tahee rabbii san galatoonfadha. Dhugaa rabbiitti ammoo waan arganne san maqaa keenya katakka'a osoo mootummaa Itoophiyaa keessatti Minilik irraa jalqabdee haga kun wayyaaniin dhufteetiin biyya qabattetti mara keessa iyyuu osoo jirru maqaan keenya kan irratti lallabame zamana duraatiif yeroo duraatiif mootummaa Itoophiyaa keessatti harka ummata Oromoo seente jechuun anaaf dhugaa rabbiitti eessa bakka kaa'u hin qabu. Rabbiin achiin nu gahee akkana taanee eegasii Oromoo miti Afrikaan marti jaalattee irraa gammaddee Afrikaa bira waatii tartee aalamnummaanu beekee waan seenaa guddaa ta'ee argamuun mootummaa Oromoo waan xiqqoo miti. Nu silaa wanni nurra jiru mootummaan amma Oromootuun amata 30 mootummaa gabroonfataa isa waliin turtetu deebi'ee mootummaa teena tahe mootummaan tun gaafa dhufte abbootii gadaa abbaa gadaa ijaarte. Abbootii gadaa ijaaruun isaanii sunu silaa ragaa waan dhugaatiin deemnaa waan haqaatiin deemnaa karaa haqaa deemnu jechuu isaaniiti. Silaa nu isaan jalatti wal mari'annee abbootii gadaa sanii karaa dhugaatiin nuun deemaa jedhanii mootummaa sanaayyuu dhuunfataniitiin waliin deemuu danda'an. Xiyyiitiin osoo hin taane, lolaan osoo hin taane, wal dhabiisan osoo hin taane waliin haasawaan aadaa teennata amata 6,000 jirtu saniin fudhannee wal dhaabuu kan dandeenyu
sandinneetiin ammallee haarawaan akka buunu qaba 61 nu jalqabne sanitti amma nu silaasan ta'uu hin qabnu. Ammoo sammaraayyuu keessa baanee tarree akkuma deemu kanaaf bakka deemutti ga'uu jiraanna. Ammallee wannan jechuu barbaadu. Afaan tokko tayaa wal gargaara mootummaan tun teenna hin gorfanna hin tolfanna dhaabadhaa fuudhatiin ammallee bakka isiin dur irraa galteetti deebisuuf deemna dhaabadhaa nurraa jechuu barbaada. Galatooma ta'an wannan jechuu barbaada. Hayyee abbaa naajinaa hadhas irra deebi'een baga umrii dheerattanii baga jiraattanii nu gammachiistanii marraa hedduu deddeebitanii yeroo garii bakka haalli teeknooloojiin dhibee ta'etti illee tuunafin seenaa dabre seenaa qabsaa'otaa haqa uummata Oromoo hordoftoota sagantaa kanaaf nuun qoddatuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Yeroo biraallee waan nurraa hafe kasinirraa baratuu barbaanne yoo jiraate gaafa isin barbaannu gaafa isinitti haa jaamnu akka nu jalaa nafne abdiin qaba. Egaa hordoftoota keenya jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti nu waliin turuu keessaniif maqaa abbaa naajinaatiin guddaa isin galateeffadha. Sagantaa itti aanuun yeroo biraa hamma waliin deebinutti nagaan nu tura. Bye bye. Galatooma.